Interneetiin akkamitti hojjeta? Amma sa'aatii isin ilaalaa jirtan kanatti akkamitti bakka ani upload irratti godha isin akkamitti ilaaluu dandeetta? YouTubein, WhatsAppin, Facebookin hundi kunniin akkamitti hojjeta? Yeroo bilbila haasoftan akkamitti sagaleen kiyya biyya biraa taa'ee biyya biraatti dhageessitanii yaaddanii beektu? Akkasuma immoo suuraan isin namaaf ergitan yookiin immoo barreeffamni isin namaa ergitan akkamitti nama san biratti daqiiqaatti gahuu danda'a? Daqiiqaa yoo akka jedhamu godhate jechuudha. So kanaaf immoo deebiisaa poodkaastii kana keessatti kan ilaallu ta'a interneetiin maali kan jedhu jechuudha. Ashama akkam nagaa jirtu kabajamtoonni fi daawwattoonni Yuursteek poodkaastii qophii torban kana waa'ee interneetii irraa so'ina. Interneetiin akkamitti dhalate, akkamitti uumame, akkamitti dalaga, gizee namni asii miiseejii erge akkamitti nama bira gaha kan jiruu fi kan kana fakkaatu irratti haaso'ina. Qophiin keessan waliin haa ta'u. Yuursteek poodkaastii yuutuubii Yuursteek poodkaastii sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa. Nu waliin tura. So har'a kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkuma jennee waa'ee interneetii irraa haaso'ina. Mee jalqabumaayyuu nuti wanta fayyadamnu tokko malee yookiin immoo waan tokko maqaa itti baasneetiin moggaasneetiin fayyadamu malee waan kana duuba maaltu jira? Yeroo keessattiyyuu sa'aatii namni bilbilaan haasa'u akkamitti sagalee nama achitti dhageessisuu danda'e? Yeroo gaafii nama hedduuti jechuudha. Wanti kun maajikiidha moo qilleensa keessa deema moo dachee jala deema interneetni kuni? Nama akka nuti yaadnu san immoo akkaataa biraatti kan jedhu kan ilaallu ta'a. Mee asumaanuu jalqaba osoo diippilii gaafilee namoota hedduutti osoo seeneen dura interneetni kuni eessarraa ka'ee akkamitti ka'uu danda'e kan jedhu irraa deebii gabaabaa sirraa barbaada. Sana booda wanti itti seenaa jechuudha. Mee interneetni kuni akkamitti hojjetee akkamitti eegale? Interneetni jalqabumaayyuu. Interneetni duraan kompiitaraa ture miree kompiitaroonni kun bara akka malee guguddaadha. Daataa mootu karaa faayilotaatiin walii ergan malee akkana ta'anii bakkaa bakkatti walii erguun hin jiru. Which means namaatu deemee geessaa namaatu fidaa hard drive irratti jecha. So sambooda wanni kun ammoo kan namni inni rakkataa miree waan kana solutionii fiduu qabna jaanii injiinaroota warri waan akkanaa solutionii akkanaa warri yaadu. So karaa hamiin kompiitaroota wal qunnamsiisnii akka isaan waliin haasahan walii galan gochuu dandeenya kajoorratti jecha. So yeroo jalqabaatiif ka'ee galee ARPNetidha. ARPnetiin kun ka'ee galee militarii Ameerikaa irratti riisarchii gochaa turan yuunivarsiitiin 4 jecha. So yuunivarsiitiin 4 kun daataalee kanaa qaamaan walii ergan jecha. Which means kana osoo hin tahin akkamitti wal quunnamsiisneeti osoo qaamaan hin tahin safely, securely akkamitti walii erguu dandeenya kajaan irratti yaadanii san booda maal godhan keebiliidhaan. Interneetiin jalqabaa keebiliidhaan walitti quunnamsiisuu ture jecha. Keebilii haadamma wanni kana ni jira mitire. Saniin wal quunnamsiisan kompiitaroota 4 kana. Sanirratti ARPnet jaamee moggaafame jecha. Kuni hatee 1969 akkasirratti. Alright, baay'ee gaariidha. Namoonni hedduun waan kanarraa sirriitti hubannoo dhabuu danda'anii hammarraa mootiyyuu sababnummaan interneetni itti eegaleyyuu maali kan jedhu haala bareedaadhaan ibsitee jechuudha. Yeroo sanatti maal jedhanii yaadanii almost I think baroota 1960 irratti na fakkaati. Like yeroo sana wanti lolli garagaraa ture jira wantoonni adda addaa turanii jiran keessattuu 1945 yeroo lolaati jechuudha. Addunyaan stabilize taateen turre so yoo lolli tokkoyyuu ka'ee nuti daataa kana yeroo sana kompiitarri babal'atee jira somehow jechuudha. Sadarkaa governmentii keessatti yuunivarsiitiilee keessatti dhaabbilee waraanaa keessatti so babal'atee jira hanga tokko bakka iddoo barbaachisaa ta'etti isa kana daataa kenna yoo kompiitara tokko kan cabu ta'e yookiin destroy yoo ta'e kompiitaroonni yoo nu jala bade akkamitti deebinee daataa kana argachuu dandeenya akkamitti deebinee connect gochuu dandeenya. Kanaafuu yoo kompiitara tokko fakkeenyaaf kompiitarri bira jiru tokko bade jechuun daataan guutuun badaa jechuudha. So kana jechuun daataaleen keenya kompiitaroota biraatiin walitti quunnamsiisnee akkamitti save gochuu dandeenya. Akkamitti ergaa garagaraa mootiyyuu safely tokkorraa tokko gochuu dandeenya kan jedhu akkuma ati kaafte sana. Gaafa jalqaba kompiitaroota akka ta'etti kana wal quunnamsiisanii wanti barreeffamni asii ergan fakkeenyaaf nama assalaamu alaikum jedhee yookiin akkam jirta jedhee yoo siif erge sakandii si bira gaha. So ergaan yeroo sana yuunivarsiitii tokkorraa kan biraatti ergan maal ture loogiin kan jedhu barreeffama loogiin jedhu teekstii yeroo jalqabaatiif namoonni walii erganis asumaanu jecha loogiin jedhu jechuudha. Sunuu loogiiniin guutuun ergamuun karatti hafee
log ta'e tubichaan LO log iyyumti LO qofa yes LO qofa gahee jechuudha. GIN osoo hin gahin karatti haftee jecha crash taate. So tekstii yeroo jalqabaatiif kompiitaraa gara kompiitaraatti waliif ergani loo kan jedhu ture jechuudha. Login jechuu barbaadaniiti so crash godhee waan nama kofalchiisuudha jechuudha. Amma wordii kuma lamallee barreessitee erguu dandeessaa so fast millions illee gochuu dandeetta jechuudha. So it's capable of handling the data. So isa kana kan inni si tuquu barbaadeef maaliif wantoonni hundinuu yeroo jalqaban haalli isaas hin bareedu asumanu garuu suuta keessa babal'atee hanga sadarkaa amma jiru kanatti gahee jechuudha. So mee gara qabxiilee gaafilee har'a dhiyeeffanne keessattuu karaa namootaatiin dhiyeeffannerra itti adeemnuti mee gaafii tokko asumaan si haa gaafadhu isa sanarraa eegallaa jechuudha. So mee interneetiin kuni namoonni amma yoo yaaddu interneetii maal yaadan? Yeroo interneetii yaaddu yoo teekst yeroo ani siif godhu eessaan like device biraa dhaquu danda'a yookiin eessaan moobaayila kee bira gahuu danda'a. Qilleensi keessa barareetiin deemamoo akkamitti sakandii keessa gahuu danda'a kan jedhu like mee deebii waan kanarratti. Asii samiidha keessa samiirra saatalaayitii tuqee saatalaayitii irraa achitti beefaa itti yanne. Normally duraan turee jira osoo teknooloojii keessa hin jirre garuu mee akkamitti hojjetan interneetiin maan kunu? Faniidha. Yeroo tokko beektaa gaafa ijoollee gisee yaaddu akkamitti asii haasaa akkamittiin jechi dhagaa waan hin haasoo kana wanni jiru yaani wanni sitti ta'ame ture nu hunda keessa bara wanni tokkotu jira nu ofii keenyaaf itti galfannu jechaaf inni garuu reyaalitiin maali intarneetni addunyaarra kan wal gahee kompiitara afran saniin haa eegaluu malee san booda maal godhanii keebiliidhaan wal quunnamsiisuudhaan amma fakkeenyaaf wannumaan teeleen uumamteef galee osoo samii keessa jiraate namni kamuu fayyadamuu hin danda'a ture jechaadha. Garuu maalidha haada fiber optics jedhamuun haanni kunniin keebiliidhaan kanaan lafa jala yoo kontinentiirraa kontinentiitti yookaan immoo biyya biraarraa biyya biraatti yoo ta'amuutu bahara keessa fa'aa bishaan keessa fa'aa fiber opticsii kanaan biyyoota hundarra akka wal gahu kan godhan jecha. Samboo joo maaltu maal taayoo fayyadu ta'amuutu fakkeenyaaf achirraa heemiti fidanii amma biyyi tokko intarneeta seensifatteeti teelee dhaabbataa miree teelee jira bakka hunda teelee jira miree biyya keenya keessatti teelee namoonni beeka. So teeleen sun nuti sibiila sana agarraa malee jalaan haada qabdi jecha giraawundii keessan haada dhufee isatti qunnamee jira jecha. Sambooda maaltu tahaa siim kaardiin nuti bitannu tun waayirlesiidhaa mitiiree siim kaardii tanaa fi haanni wanniin achi jiru sun sookettiin yookaan immoo sibiilli illee ta'uu danda'a saafaa guddaa teelee san ta'uu danda'a suniin santu wal qunnama gisee namni miiseejii ergu jecha. So ammallee wanni tokko maaliis biratti haa jiru yeroo weebsaayitis ta'uu danda'a feesbuuka ta'uu danda'a waatsaappii ta'uu danda'a any social media wanti ati miiseejii wal ergituun maal qabaree sarvara qaba. Bakka wayii qaba bakka taa'ee qaba wanni kun maaliifii lookeeshinii isaadhaa beekamaadha jecha nuti tun beekne malee kompiitarri ni beeka bilbilli keenya ni beeka maaliif IP adreesii qaban gaa wanti hundinuu akkuma manneen keenya qabu so kanaafuu gisee ati asii request gootu miseejii ergitu teelee qunnama achirraa mootu sarvarri kun eessa jira qajoo so lafa jala jira jechuudha kandi keessatti yaa lafa yes kanaafuyyuu gaafiin wanti irratti hundaa'e gaafiidhaan ala kan baaneef so deep somehow interneetni walumaa galatti akka dhageettan kanatti interneetiin hawaa irra osoo hin taane lafa jala deema. Amma asii Ameerikaa yoo dubbisuu barbaaddan fira keessa iddoo jirtan san irraa barreeffamni wanti adda addaa wanni isin yookiin sagaleen tekstiin isin gootan interneetii wanni jedhu yommuu walumaa galatti lafa jala deema malee lafa jala deemee sanuu bahara jala deema malee qilleensa keessa dachee gubbaayyuu jechuudha. So dachee jalaan deemeetiniin iddoo bira gahu san gahaa jechuudha. Kan akkamitti kan jedhu immoo xiqqoo waa'ee sarvaraa fi waan adda addaa booddiirra kan itti deemnu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu qilleensa keessa osoo hin ta'in interneetiin lafa jala deemaa jechuudha. So kanaafuu akkuma hubattan interneetiin dachee jala bishaan keessa fiber optics cable jedhamuun jecha adeemu itti aansuudhaan namoota akkamitti beekaa bilbilli kiyya nama fakkeenyaaf yoo nama tokkotti erga bilbila nama sanitti erguu kiyya akkamitti beekaa ni jira miree gaafii oodiiteetu jira wargitee gareessa keessa dhufa so gaafii kana wal qabsiisnee akkamitti ibsitame.
Yeah, actually akkamitti ergaan tokko si biraa ka'eetiin na bira gaha. Yeah. Kan jedhu irratti like direct from device not to device. Yeah. Device irraa device itti miti yookiin immoo mobaayila ta'uu danda'a, laptop ta'uu danda'a. Meeshaa fayyadamsan irraa meeshaa tokkotti direct miti kan deemu interneetiidhaan keessattuu jechuudha meeseejiin garagaraa. Jalqaba maal ta'a wanti nuti fayyadamnu sun baay'ee murteessaadha. Pilaatfoormii nuti fayyadamnu sun fakkeenyaaf pilaatfoormiilee akka telegiraamii jiraachuu danda'a, feesbuukii jiraachuu danda'a, waatsaappii jiraachuu danda'a. So wanti nuti goonu suni adreesa waan jedhamu jira. Akkuma kunoo fakkeenyaaf imaajiin zaatati teekstii naaf ergite sana yookiin imeejii naaf ergite sana meeshaa wayiitiin bakka haa buusnu. Meeshaadhaan gaafa bakka buusnu yookiin leetarii duraan xalayaa jennee xalayaa olii ergan jedhan sana xalayaa sanaan yoo xalayaa naa ergitu ta'e xalayaan ati naa ergitu kuni tariitii Finfinnee irraa Harargeetti yoo ka ergitu ta'e like namatti kennanii namni xalayaa sana fidee biyya meeqa keessa deemee karaa garagaraa fayyadamee dhufee adreesii bakka ati itti barraa'e sanitti geessaa jechuudha. Magaalaa sanitti mana sanitti geessa. So ergaan kun gara interneetaatti jijjiirame. Sila ergaan xalayaa irra barreessan kun gara interneetaatti jijjiiramuudhaan maal ta'e jechuudha. Interneetumaan namni asuma taa'ee pilaatfoormii adda addaa fayyadamuudhaan ergaa olii erguu eegalee jechuudha. So xalayaan jidduu kanatti hafee jira jechuudha. So akkuma jiru sana dijitaal ta'eetiniin akkuma sana karaa keessa deemuu qaba. Miseejiin kun amma sakkanditti sibira haa ga'u malee karaa keessa deemuu qaba. So jalqaba ergaan tokko kan deemu adreesa bakka itti ergame sana dhaqa. Fakkeenyaaf sarvarii pilaatfoormii fayyadamsiin jedhee ture waa'ee feesbuukii fi instaagiraam si kaasee ture. Fakkeenyaaf yoo gara siin ka ergitu ta'e miisenjeraa yoo ka ergitu ta'e miisenjerii kun sarvarii mataa isaanii qaban. Warri meetaa warri feesbuukaa kun jechuudha. So sarvarii jechuun bakka daataan kuusaan daataan dhaabbata garagaraa irra taa'u. Internet irratti dijitaal. Meeshaan kun immoo fiizikaaliidha jechuudha. Meeshaa guddaadha. Sarvarii jechuun waan salphaa miti. Gurguddaadha bakka daataa waan hundaa yoo ta'a. So jalqaba ergaan keessuun osoo na bira hin gahin yookiin mobaayila kee irra osoo hin bu'in ergaan suni dhaqeetiniin sarvara isaanii irra taa'aa jechuudha. So dhaqee gaafa sarvara isaanii irra taa'u sarvara sana fayyadamuudhaan karaa ergaa gara keessaa geessu sana waan afaan ati ergitee sana gara afaan koompitaraatitti hiikuudhaan adreesa kiyya sana beeka. Adreesa kiyya sana waan beekuuf daayirektii gara adreesa kiyyaa sanitti ergaa jechuudha. So kuni akka internet connectioniin kuni connection waan maan jedhu kun iyyuu wanti wal qabataa haala sanii gara mobaayila tokkorraa mobaayila biraatitti daddarbuu danda'a. Jalqaba sarvara naannoo kee jiru san soqa. Sarvara tokkorraa ka biraatti dhaqa. Sarvara tokkorraa ka biraatti dhaqa. Hanga adreesa deemeef sana gahutti sarvara naannoo isaarra jiru deemee walitti ergamaa deemu malee direct sharp to the mobile miti jechuudha. Sorry yoo sitti dheeresse xiqqoo gadi fageenya waan qabuuf jechuudha. Baay'ee namatti tola gisee onni jaambar waa'ee interneetii kana. Wanti ati harkaa qabdu kuni behind the scene maaltu deemaa jettee yeroo qo'attu amma interesti teessisi caqasu jira wee taanuu saniif. Yaa hedduu jechuun namoonni baay'een gaaffii ni gaafatu ta'a garuu namoota meeqatu qorannoo irra geggeessa kan jedhu like beekumsi barasumarraa eegala beekumsa teknooloojii interneetiin akkamitti eegalee kompiitarra akkamii eegalee just research godha googilii harkaa qabdan ChatGPT harkaa qabdan wantoota garagaraa harkaa qabdanii research godha barasumarraa eegala wanti interneetiidha akkamitti dalaga kan jedhu irraayyuu jechuudha. So inni itti aanu immoo mee gaaffii gara makiyyeetitti haa deebisuuti. So interneetiin waa hunda beeka. Fakkeenyaaf waa hunda sammuu qaba interneetiin kun. So gaaffilee namoota irratti hundaa'uudhaan interneetiin waa hunda beeka. Yaa as biratti maaltu jira? Amma fakkeenyaaf wanti hundinuu bar adreesii qaba jennee miti reeffamaatii kaasti adreesii qaba. Adreesiin kun ammoo IP adreesii qaba miseejiin hanqee IP adreesii qaba. IP adreesiin kun eessa deema sarvaratti irratti deema. Wanti hundi oluma kee way bararraa hin bararu. Maaliif yoo WhatsApp ta'e sarvara WhatsApp deema yoo Telegram ta'e sarvara Telegram deema yoo Google ta'e sarvara Google deema biyya inni jiru sanitti Jarman jiraate Awurooppaa jiraate Ameerikaa jiraate bakka inni jiru san deemee ibaluu akkana ergee jira ati ibaluuf. So waan specific sana qofa malee. Wanti miti akkanatti waan hunda beekoo osoo hin ta'in
wanta specific waan nuti itti kennine san qofa beeka malee waan biraa irraa hin beeku jechuudha. Deemee geessaa samboodoo ibaluu waan akkanaa gaafatee jiraati qabdaa jee sarvara sanii gaafataa mire sarvarri sun ammootu yoo respoondii san yoo qabaate deebii san yoo qabaate deebii inni gaafate saniif deebii itti barbaadu san si deebisa. Fakkeenyaaf amma yoo waniidhaan wal qabatu sitti himu ta'e fakkeenyaaf miiseejiin alattuu fakkeenyaaf yoo weebsaayitii tokko sarchi gootu. Fakkeenyaaf amma yuursteek akaadaamii jettee yeroo itti sarchi gootu yuursteek akaadaamiin bakka itti hoosti tahee qaba. Sarvara qabaa mitiire. Sarvara san googilii irratti gizee itti yuursteek akaadaamii jettee gizee barreessu googiliin kun maal godhare gara TSP hajaamutu jira afaan oromoodha jecha. So IP adreesii 129 maal jee dijiitii 8 haa qabutu jira yoo wanti jee karaa utarii kana fa'aa gizee baay'ee ni jira. IP adreesiin. So karaa sitti jijjiireetii karaa sarvara nuti barbaannu sanitti yookaan ammoo bakka sarvarri keenya jiru sanitti erga maaliif google.com nuti haa jennu yookaan yoursteekacademy.com nuti fuula duratti haa jennu malee behind the scene kanaa miti. Duubarraa nuti deemu. Wanni deemu lakkoofsa malee barreeffama yookaan imeejii miti. Lakkoofsa sanaa wal beeka jechuudha. ID maqaa isaa qabaa, adreesa mataa isaa qabaa. Wanti hundinuu duraamti kennu kun immoo tuuboora piroograamaraatti waan kana hojjeta actually. Keessatti sarvara irratti. So saniifu maal godhare deemee gaafata ibaluu waan kana gaafatee jira sibiraanii qabaajee gaafatu fakkeenyaaf yoo ati loogiin ka gootu ta'e kana dura yoo jalqaba yeroo seentu bar loogiin hin gootu Facebook as ta'uu danda'a waanuma hundaa'u maal goota saayinii goota yookaan saayinii app goota miti information akka haaraatti jalqaba of beeksista sanboota deemee seefsii godha sarvara irratti waan san yeroo biraa gizee itti deebitu ammootu information jalqaba gaafatti san gootu sin gaafatu maaliif already save ta'ee jira waan ta'eef emailiif paaswordii kee qofa fuudhuudhaan deemee namni kun si biraa wanni ni qaba daataa ni qaba jee gaafata. Fakkeenyaaf yoo koorsii yoo bitattee amma fakkeenyaaf next time yeroo itti deebitee loogiin gootu koorsiin hanqee achuma taa'ee si eega maaliif already sarvara keenya irratti save ta'ee jira jecha. So ni beekaa IP adreesii hanqee ni beekaa sanii deemee si fida malee waan bilbila keessa jiru guutuu yookaan waan hunda ni beekaa. Specific task itti kennisan qofa beekuu danda'a jechuudha. Asumaan immoo yoo waan tokko kaaftee turte kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kuni yuursteek poodkaastidha kan isin dhaggeeffataa jirtan chaanaala keenyallee subscribe gochuudhaan maatii tahaa wanti kuni chaanaala keessanii kan hawaasaati waa'ee teknooloojii akkasuma waa'ee guddinaa kan itti dhaggeeffatanidha jechuudha. Ammootiyyuu yuursteek dhaabbanni keenya yuursteek jedhamu yuursteek akaadaamii LLC jedhu kan barnoota irratti xiyyeeffatee koorsilee adda addaa koorsilee qophaa'uu kan barsiisudha jechuudha. So namoonni koorsii qophaa'aa kana barachuu barbaadan yuursteek akaadaamii jettanii googilii irra sarchi gochuudhaan nu argachuu dandeessu koorsilee achirra jiran hundayyuu argachuu dandeessu jechuudha. Barri bara teknooloojiiti barri bara guddinaati jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyya alaa jirtan keessattuu namoonni biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa even namoonni biyyoota Arabaa keessa jirtaniyyuu ufuma keessaniif yoo osoo hin taane namoota biyya jiruuf obboleeyyan keessan kan biyya jiruuf koorsii kana bitaa waan baay'ee qaaliis miti. Kana koorsii kanniin waan yeroo tokkoon bitaniitiin jireenya namaa guutuu ittiin jijjiiruu dandeetta waan ta'eef obboleeyyan keessaniif yuursteek akaadaamii irraa koorsilee adda addaa koorsilee onlaayinaa kan ofii keenyaa qabatamaan barannee koorsilee ofii keenyaa baranneetiin jireenya keenya biyya baqaa keessatti ittiin jijjiirree abbaa dhaabbataa itti taane barnoota kana finneetiin namoota akka keenyaa akka barataniif jijjiiraniif kan godhaa jirru jechuudha. Kanaaf ammootiyyuu isinis waan qabatamaan itti jijjiiramu waan ta'eef maatii keessan kan biyyoota biraas jiran kan biyya baqaas jiraniif namoonni biyya alaa jirtan yuursteek akaadaamii irraa bitaa fi koorsii kana itti fayyadamanii at least bu'uura jireenya isaan itti jijjiiratan ta'uu dandeessan waan ta'eef isin jechuun barbaada. Galatoomaa asumaaniyyuu mootiyyuu gara boontuutti isin dabarsaa isii afaaniidhaaf fuudhee. So boontuu kanaafiyyuu interneetii waan hunda hin beekuu jechuudha. Right? Waanuma gaafanni san qofa beekuu danda'a jechuudha. So yoo gaafiin qabaatiin gaafii kiyyatti fufaa yookiin gaafii namoonni gaafatan irratti hundaa'uudhaan ofirraa ilaaluu dandeessa. So gaafiin itti aanu miiseejiin ani argu suuraas ta'uu danda'a yookaan imeejiin eessa deema. Eessarra ta'a jalqabumaa yoo haqamellee. So isa kanarratti akkuma teekistii waliin jenne sana jalqaba irratti sarvarii irra ta'a. Fakkeenyaaf mee akkamitti yuursteek akaadaamii irratti fakkeenyaaf namni tokko koorsii bitatee koorsii kana gaafa galmaa'u iimeeliin isaa wanti adda addaa personal informationiin isaa sarvarii mataa keenyaa irra ta'a jechuudha. Nuti sarvariin keenya immoo nuti immoo
host gorannee bakka itti kaayannu qabna daataa keenya hundaayyuu interneet kanarratti. Kana jechuun serverii jechuun akkamitti yaaddan isiniif fakkaate? Akka magaaziina onlaayinaa yookiin bakka meeshaa itti kuusan meeshaa lafa kanarratti gaafa kuusan eessaa kuusan magaaziina wayiitti kuusanii mire waan magaaziina kuusan kan moo ka qilleensaati bakka iimeelii keessan taa'u bakka adreesiin kee wantiin paaspoortiin keessan taa'u bakka kuusaa serverii jedhamu jira jechuudha. So suuraa fi viidiyoon illee akkasuma serverii dhaabbata nuti fayyadamaa jirru sana fakkeenyaaf yoo feesbuuka fayyadamaa jiraatte suuraan teetuni servera isaanii irra teetti. Hanga feesbuukiin jirutti. Kanaafuu achirra taa'aa jechuudha. Achirra taa'eetiin achirraa gara divaayizii keetiitti dhufa yookiin immoo pilaatfoormii isaanii fayyadamuudhaaf pilaatfoormii sanarra taa'ati. Pilaatfoormii sanarra yoo barbaadde ni buufataa jechuudha. So haaluma reefuu jenne sanaan gaafa heexumootiyyuu uf biraa hayxa malee isaan biraana qabu serverarra waan adda addaatiif maaliif akka akkas godhan naaf hin galu garuu serverarra ati amma bar oonariin feesbuuk ameeree amma fakkeenyaaf oonariin feesbuuk ati uf biraa balleessuu dandeessaa malee isaan biraa balleessuu hin dandeessu haga isaan balleessanitti garuu isaan balleessuu hin danda'an. Okay, uf biraa yoo balleessa malee hin balleessu waan amantummaa qofa jechaadha kun. Daataa isaan barbaaduu danda'a waan ta'eef. So I think golabaa haa deemnu gara golabbiitti haa deemnu. So interneetiin haala kanaan akka hojjatu hopefully ni hubattan jennee yaadna mee inni taanu mootiyyuu yeroo interneetni suuta jedhu fakkeenyaaf interneetni halkan sirriitti hojjetee guyyaa maaliif baay'ee dadhabaa ta'a interneetiin. Akkasuma mootiyyuu maaliif yeroo garii suuta maaliif jedha yookiin ispiidiin isaa maa qannasa interneetiin. So akkuma wanniiti amma warra faanuu akkamii jedhee waa'ee dubarsanuma yeroo requestiin itti baay'atu jiraamti at the same time namni baay'een yoo requestii bakka takkatti ka ergu tahee wanni sun slow ta'a maaliif itti heddummaata serverii sanitti requestiin itti heddummaata waan ta'eef xiqqooma malee bara haga sunda akkasitti wanni ta'u maaliif maayikiroo sakandii keessatti bar wanti baay'ee keessummeessan serveroonni baay'ee requestii baay'ee jecha fakkeenyaaf walumaa kee feesbuukni nama biliyoona 2 wayiitu fayyadamaa miti namni biliyoona takka yeroo takkatti yoo erge akkam ta'a. So kana jechuun wanti godha jecha kana deebisuudhaaf osoo inni ta'u server moree fu'aasu hin sinecha. Jechuun serverii tokko fakkeenyaaf akka mee fakkeenya salphaa wayii kaasuu fi barbaada. Serverii fakkeenya salphaa yoo kaastu maaliif fakkeenyaaf poostiin keenya imeejiin keenya miiseejiin keenya wanti hundinuu eessa ta'a servera sanarra ta'a. Ani amma Abdelhakimiif yoo miiseejii ergitee daariktili wayisitti ergaaree servera san dhaqee servera sana keessatti dhufaa jennee mitiiree kabiraatti servera sanii keessa deema. Kanaafuu afaan biraatiin afaan salphaa amma nagaleensiif yoo hime ergaan itti ergitu suni jalqabaa servera sana bira dhaqee please ergaa akkanaatu jira ergaa kana fudhadhuuti waan inni barbaadu bakka akkanaa geessii nama akkanaa bira geessii jettaan inni suni yeroo namni itti baay'atu yeroo takkaan fakkeenyaaf akka mana nama nyaata hojjatu jechuudha. Yeroo namni baay'ee dhufii baay'ee girri jedhee ajajatu tariitii haandil gochuu dhabuu danda'a jecha yookiin immoo namni kuni nama isa lammaffaa bira ga'uudhaaf hin harkifataa jechuudha. Yoo nama tokko ta'e yeroo san si geggeessuu danda'a. Kanaaf I think interneetiin haala ati ibsaa jirtu sana haaluma sanaan ni na fakkaate kan. Akkasuma maaliifuu yeroo tokkotti wanti hundinuu bara realitii waanuma jirulleedha. Yoo itti heddummaatti wanni tokko wanni sun ni qannasa wanti inni isaadhaa qannasaa deema mitire hir'ataa deema. So interneetni kuni karaa saniin dalagaa yeroo akkuma jechuudhaaf yaalletti waan hedduu haasnee jirra mitire waa'ee interneetaa waa'ee waan harkarra qabnu kun maaliif akkana ta'a jennee gaafachuu riisarchi gochuu deemnee ilaaluu baay'ee intarastii nama keessatti uumamee taagizee ilaaltuu. Waa'ee wanti si godha. So kanaafuu deemaatii sanillee sarchi godhaa yaala beekumsa asumarraa eegala jalqabni hanumarraa eegale teknooloojii yeroo jennu maajikiidha miti waanuma ilmi namaa uume waanuma qabatamaa jiru waanuma fiizikaalaan jiru. Sanarraa kanaaf ammoo yeroo interneetni wanti ta'u wanti lama of keessaa qabaa jaama interneetni. Gosa lama tokkoffaa fiizikaala keebilii waayifaayi inni jiraam tiree wantoota nuti fayyadamnu kana lamaffaan ammoo waayirlesiidha.
wireless amma fakkeenyaaf bilbilli keenyaa fi wifi mana keenya keessa jiru wirelessiidhaan wal qunnama. So yoo ati amma xiqqoo fagaattee hoo ni dhaabbata. Maaliif shortidha jechuudha wirelessiin haguma gabaabaaf dalagaa sanii achi ammoo yoo san biraa fagaatte sun hin dalagu jecha ni dhaabbata. So kanaafuu waa'ee interneetaatiin I think information gahaa ibsinee jirra jennee abdii qabnaa. Sa'aatiin keenya illee nurraa deemaa jira waan ta'eef wanni itti dabaltee yoo jiraate. Yaa actually wantoota baay'ee geessineerraa kallattiidhaanis namoonni gaafilee barattoonni keenya keessaallee nu gaafatan hanga tokko deebisnee jirra jechuudha. So walumaa galatti interneetiin haala amma isinitti himne kanaan hojjeta jechuudha. Interneeta kana mootiyyuu jalqabbii isaarraa maal akka fakkaatu akkamitti akka hojjetan interneetiin kun akkamitti akka ergaan akkamitti akka daddarbu hamma tokko hubachiisuudhaaf yaallee jirra. Isinis hamma tokko hin hubattan jenneetiin abdii qabna. So qophiilee akkanaa kanaa fi kan kana fakkaataniif kana booda sagantaalee waa'ee interneetaa, waa'ee kompiitaraa akkamitti hojjetaa, waa'ee teknooloojii kana walumaa galatti sagantaa gaggabaabaa akkanaa kana waan argattaniif yeroo yerootti deebitanii akka nu hordoftan asumaan isin dhaamna. Chaanaalii keenyallee subscribe nu gochuudhaani chaanaalii guddisaa isiniin jechuun barbaanna. Maaliif jennaan kan dalagaa jirruuf isiniifi jechuudha. So isa kana torbaan dhufutti talitii wanta kompiitarummaan kun maali akkamitti hojjetama, kompiitarri kun akkami hojjeta kan jedhu sagantaa isiniif qabannee ni dhufnaa jechuudha. Namoonni barnoota barachuu barbaadan teknooloojii afaan Oromootiin afaan keessaniin namni barachuu barbaadan Yurstek Akaadaamiin isiniif jira. Google irratti Yurstek Akaadaamii jettanii sarchi gootanii nu argattu. Akkasumas chaanaalii illee ni qabna achirratti isin arguu ni dandeessu. Komentii irra isin keenya information waa'ee keenya guutu. So qophiin kun ammoo itti fufuu tahaa internet irraa eegallee wantoota baay'ee haasoo inni ta'a torbaan dhufamuutu toopikii biraatiin walitti deebinaa. Subscribe gochuus hin dagatinaa. Nagaatti.